Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessa ni jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatin akkallatti mangara mata duree oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gareewwan kaaba Itoophiyaatii fi Eertiraa gamtaa tolfatan waliin wanti irratti walii galamu hin jiru jechuudhaan sabquunnamtiin ABO obbo Lammii Gammachuu dubbatee jira yookaan ibsee jira dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu mootummaan PP jiraattota godina Baalee aanaa Goobba ganda Reeraa fi ganda Saannatee keessa jiraatan guyyaa 10 keessatti qe'ee isaanii gadi dhiisanii akka ka'an ajajni itti darbu jiraattonni himanii jiru dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa walitti qabanne oduu wayitawaa isiniif qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Oromiyaa zoonilee Oromiyaa hunda keessatti haala jedhamuu danda'amuun gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti aanaa Mulotti guyyaa kaleessaa tarkaanfii fudhateen injifannoo argatu isiniin gennee turre aanaa Muloo magaalattii guutumaan guutuutti to'atee jira. Mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuu fi sakattaa gaggeessuu kan itti fufe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoollee humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin mootummaan bobbaase haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatu hedduu isaanii hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argataa jiraachuu ibsee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin waldura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan irra deebi'uudhaan bifa haaraan cimee itti fufee jira. Ameerikaan hanga sanbata dhufuutti haleellaa Iraan irratti akka raawwatuu dandeettu ibsitee jirti. Kun immoo muddamsuu uumee jira. Iraanis gama isiitti haleellaa irratti raawwatamuuf deebii kennuuf qophii ta'uu beeksiftee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohaaraa. Humnoota kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa gamtaa tolfatan waliin wanti irratti walii galamu akka hin jirre sabquunnamtiin ABO obbo Lammii Gammachuu himanii jiru. Obbo Lammii yaada ibseen akeekni gareedhaan kana qabeenyaa Oromiyaa akka ta'e ibsee jira. Itti dabaluunis obbo Lammiin bara 1991 hanga 1993tti gaaga'ama uummata Oromoo irra gahe namoonni beeka. Yeroo sanitti Shaabiyaaf TPLF ABO chaartara keessaa dhiibanii baasanii uummata Oromoo dararaa dhabamsiisaa lubbuu baasaa warra turan. Kun immoo dagatamuu hin qabu jedhee jira. Akkasumas walta'anii qabsaa'ota gameeyyii Oromoon abdatu akka dhabamsiisaa turan dubbatee jira. Akkasumas muuxannoo ture irraa ka'ee ABO'n akeeka jara kanaa sirriitti beeka jedhee jira. Gara biraatiin immoo humnoonni sirna atseewwanii faarsan har'allee daangaa Oromiyaa sarbanii yakka hammaataa fi akkasumas suukaneessaa uummata Oromoo irratti yeroo raawwatan argine jedhee jira. Walumaa galatti kaayyoon humnoota kana kaayyoo qabsoo uummata Oromoo waliin kan wal faalleessu akka ta'e sabquunnamtiin ABO Lammii Gammachuu ibsee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa gurraandhala 18/2026 irraa eegalee godinaalee Wallaggaa daawwataa jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kaleessa daawwannaa isaa qeellamirraa jalqabee achumaan Wallagga lixaa har'a ammoo godina Wallagga bahaa daawwataa jira. Daawwii muummichi ministeera Itoophiyaa godinaalee Wallaggaatti taasisaa jiru kana wal qabate yaadonni garaagaraatii fi akkasumas qeeqni garaagaraa qaamolee garaagaraa irraa ka'aa jira. Kunis sababa malee miti tokko jedhe kana dura Wallagga yoo dhaqe jechuudhaan wantoonni inni dubbatee jira. Mee viidiyoo tana ilaallee walitti haa deebinu. Andeemee bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. Andeemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Gaafa Wallagga hoggaadhaan hin ajjeefamne gaafa jedhan waan dubbatan baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Kun maalinni seera mootummaan kun ittiin beekamudha. Dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumuu isa tokko asitti qabe isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waa isa Oromiyaa bakka shanti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa fi jiddu galeessa kana adda muruu barbaadu. Oromoo adda qooduudha, addaan baasuudha. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Naannoo sanarratti beekuma xiyyeeffateera. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu.
qeeqni ka'es haasawaa muummichi ministeera Itoophiyaa taasise irratti hundaa'uudhaan yoo ta'u kana duras haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan qeeqni garaagaraa irratti ka'ee ture. Har'as qeeqni cimee irratti deemaa jiru Wallagga yoo dhaqe Oromoon tokko hin ta'u jedhe kana dura. Har'a Wallagga dhaquun immoo Oromoon akka diigamuuf immoo akkam akka ta'uuf jechuudhaan hedduun qeeqa cimaa kan irratti dhiyeessan. Gara biraatiin immoo yeroo muddamni guddaan kaaba Itoophiyaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti PPP akkasumas TPLF gidduutti muddatee jiru kanatti yeroo humna guddaa gara kaabaa fe'uun akkasumas meeshaa waraanaa gurguddaa gara kaabaa fe'uudhaan waraanni amma ka'a haleellaan amma raawwata sa'aatii haganaattu hafe sa'aatii hammanaattu hafe jedhamee laakkamaa jirutti yookaan immoo sa'aatiin dhumte jedhamee ibsamaa jirutti muummichi ministeera Itoophiyaa dhimma kana hordofuu fi hordoffiin cimaan yeroo isarraa eeggamutti gara Wallaggaa imaluun isaa maaliif kan jedhu qaamota garaagaraa biraa gaafiin kan ka'e. Kanaan wal qabatee yaadni tokko kan ka'e lollummaan kaabaa ni ka'a jedhamee eeggamuyyuu hin jiru. Wanti ni jira jedhamee eeggamuuf beekamu yoo jiraate burjaajii qofa kan jedhan hedduudha. Lola kaabaatitti seenuun duraayyuu lola naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru keessayyuu bahuu hin dandeenye. Kanaayyuu tasgabbeessuun rakkoo ta'ee jira. Kun raafama hamaa keessoo isaaniitti uumee jira. Raafama hamaa keessoo isaaniitti uumame ajandaa haaraa bocuudhaan burjaajii gara kaaba biyyattiitti uumame gara Wallaggaatti shifti godhuu yaadameeti kan jedhanis hedduudha. Kun immoo yoo dhugaa muddamsuun kaabatti uumame kun kan dhugaa ta'u taate Oromoo dahoo godhatuuf kan jedhanis hedduudha. Kun immoo miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan gadi lakkifamee jira. Nama ajaa'ibu immoo erga muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufe baay'inaan kan dhumaa jiran adda baay'ee irratti kan rashanamaa jiran uummata inni daawwataa jiru kana. Uummanni kun immoo miidhaa inni irratti raawwate osoo beekan ilmaan isaa dhabanii abbaaf haadha dhabdee dargaggeessi hedduun itti wareegame kana hunda liqimsuun simannaa ho'aa taasiseefii jira. Nama biraatiin immoo uummata yeroo dheeraaf yookaan erga muummichi ministeera Itoophiyaa gara aangootti dhufe miidhaan guddaan irratti raawwatame kana irratti ammallee shirri biraa shiramuuf gamas kan imalame jechuudhaan hedduun kan yaada kennan jiru. Yaadni namoota garaagaraa biroo irraa ka'e immoo waggoota hedduuf duguggaa sanyii uummata kana irratti raawwatanii har'ammoo uummata kana dura dhaabbatuudhaan uummata kanatti waa'ee araaraa haasa'uun uummata kana tuffatuu fi itti qoosudha jechuudhaan yaada kan kennanillee jiran. Oromoon araara jaalata maqaa ilma isaa araarsoo itti baafata jechuudhaan haasaan inni taasise uummata kanatti baacuu fi uummata kana tuffatudha jechuudhaan kan dubbatamedha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu gandoota aanichaa cufa keessatti guraandhala 15/2026 irraa eegaluun waraanni Bilisiginnaa uummata nagaa leenjii waraanaa fudhachuun biyya keessaniif loluun dirqamaa jechuun gandoota aanichaa kanneen akka Baaroo, Gaabaa, Innataaroo, Qereettii, Haroo, Aantoo fi kanneen biroo keessatti namoota hedduu qe'ee fi maatii irraa dirqamaan adamsanii qabaa jiraachuun ibsameera. Bifuma kanaan aanichatti jiraattuu magaalaa Soonxaa kan taate haadha maqaan ishee Faaxee Abduu jedhamtu sababa abbaa warraa kee fidi jedhuun abbaan warraa ishee lola gatii hin qabne deeme xaa'oo biyya ormaa ta'uurra jechuun gara bosonaatti waan baqateef hanga inni dhufee lola deemutti jechuun hidhaatti darbataniiru. Guraandhala 16 ammoo ganda Oggee keessaa nama maqaan isaa Siraaj Gurmeessaa jedhamus loltoonni Bilisiginnaa kunneen dirqamaan adamsanii qabuun gara leenjii waraanaatti geessuu jiraattonni naannichaa himaniiru. Akka jiraattonni naannichaa addeessanitti waraanni Koloneel Abiyyi Ahmed kan yeroo kamuu caalaa muddamsuu hamaa keessa jiraachuu gochoonni isaan uummata irratti raawwachaa jiran raafama guddaan irraa calaqqisus lola kallattii maraan impaayera irratti wal guuree dhufe hanga tokko qolachuuf jecha ifaajaa jiraachuun ni beekama. Guraandhala 16/2026 godina lixa shaggar aanaa Liibana Jaawii ganda Haroo Maaramii keessatti qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Shaanqoo Tafarii jedhamu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun maqaa sobaa itti maxxansuun qotiyyoo isaa tilmaaman qarshii 60,000 tilmaamamu humnaan jalaa oofachuu jiraattonni himan. Murni Bilisiginnaa ilmaan Oromoof gara laafina tokkollee hin qabne erga qotiyyoo isaa oofatanii booda reebicha suukanneessaa fi gara jabinaan guutameen irratti raawwachuun miidhaan qaamaa fi qabeenya irratti raawwatame akka ulfaataa ta'e jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Obbo Shaanqoon mana isaa keessaa humnaan baafamee kabajaan namummaa irraa sarbamuun fuula uummataa duratti salphisanii bakkeetti gatanii deemuu jiraattonni itti dabaluun himaniiru.
Akka odeeffannoon jiraattota irraa argame ibsutti obbo Shaanqoo Tafarii nama nagaa siyaasa irraa bilisa hojii qonnaatiin of danda'ee jiraataa ture hawaasa keessatti nama kabajamaa jaallatamaa fi amanamaa ta'ee beekamaa afaan qawween doorsifamee saamamuu isaa fi reebichi isa irra gahe sodaa fi jeequmsa maatii fi naannoo isaa keessatti uumeera. Murni biltsiginnaa Empaayera Itoophiyaa diinagdeen kufaa jiru ofirraa ittisuuf jecha jaleewwan isaa uummata Oromoo irratti bobbaasuun saamicha doorsisaa fi miidhaa hammeessaa jiraachuun haala yaaddessaa ta'een itti fufaa jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Qellem bakka addaa Afteer Saamboo keessatti gurraandhala 17 bara 2026 murni nama nyaataa biltiginnaa maqaa ijoollee keessantuu aboo keessaa hidhateen lolaa jira jedhu sababeeffachuun maatii qabsaa'otaa kanneen maqaan isaanii Xilaahuu Mallasaa, Tasfaa Bayyanaa jedhamanii fi kanneen biroo dabalatee afaan qawwee isaanitti gargaaramuun erga ukkaamsanii booda tokkoon tokkoo isaanii irraa qarshii 100 saamanii akka turan jiraattonni gandichaa amaniiru. Akka jiraattonni gandichaa namoonni kun tuttuqqaa fi deeggarsa dhaaba siyaasaa kamiyyuu akka hin qabnee fi sababa oromummaa isaaniif mirgi jiraachuu fi horachuu isaanii sarbame ari'amuuf saamicha irratti raawwachaa jiraachuu himanii osoo isaan ijoolleen keenya umurii 18 olii itti gaafatamummaa keenya jalaa ba'aniiru jedhanii himatanii waraanni biltiginnaa gara jabinaa fi hammeenyaan guutame saamuu eeraniiru. Afaaniin akka waan Oromoo bu'aa buusetti himatus hojiin isaa ammoo qabatamaan lafa irra kan hin jirre murni gabroonfataan Empaayera Itoophiyaa saboota Empaayeratti abbaa irrummaa isaa nacuucee bulchuuf jaleewwan isaa hunda gubbaa hanga gadiitti bobbaasee maqaa adda addaa yakkuun hawaasa hidhuu, saamuu, reebuu, ajjeesuu fi dararaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Wallaggaa aanaa Nunnuu Qumbaa ganda Waamaa Lallisaa jedhamu keessatti waraanni maafiyaa biltiginnaa milishoota waliin ta'uun guraandhala 17 2026 jiraattota irratti dhukaasa bananii qe'ee isaanii irraa ari'uu maddeen himan. Akka maddeen himanitti jaleewwan sirnichaa qonnaan bultoota hojii idilee isaanii irra jiran gara mooraa leenjii waraanaatti humnaan qabanii geessuuf yoo yaalan hawaasni sirna kufuuf duufteef loluurra lagatti jalaa baqatee qoonqoon dhumaa jiraachuun baramee jira. Loltoonni sirnicha deebisanii ijaaruuf maggalan maatii jiraattotaa kanneen manatti hafaniin abbaa manaa keessan fidaa jechuun reebichaa fi doorsisa ulfaataa irraan gahuu fi akka itti manatti galan dhabanii bakkee bulaa jiraachuu fi aanicha keessatti yakkoonni mirga namoomaa sababa tokko malee jiraattota irratti raawwatamuu cimee itti fufee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa tarkaanfii funyaan Finfinnee jalatti fudhateen injifannoo argatu isin hin geennee turre. Tarkaanfii fudhateen magaalaa Aanaa Muloo guutumaan guututti to'atee jira. Kunooti. Kuma viidiyoo irratti argitan kana viidiyoo gabaabduu kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Mootummaanis maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin humnoota isaa bobbaasuu cimsee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin jechuudhaan bobbaattee barbaaddee itti dhayxutti hattee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatu cimsee itti fufuu miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisaa jiraachuu ibsee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaatti tarkaanfii humnoota maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaatee irratti fudhatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Qarcaatti guyyaa kaleessa humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gama sirraan dhugeetti ibsitee jirti. Gujii lixaa aanaa Qarcaa magaalaa Gaaleessaa Sooqee jedhamtutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee guutumaan guututti immoo bulchiinsa magaalattii keessa yaasuun magaalattii to'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii Bahaatti tibbana aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan tarkaanfii fudhataa jiruun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa gurraandhala 18 aanaa Muneessaa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Aanaa Muneessaa ganda Heeban Laaqichaa iddoo addaa Gooba Gooroo jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 15 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 11 immoo madoodhaan adabee tokko harkaan qabee yookaan booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti.
haleellaa raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhee jedhee jira. AKM 8 PKM tokko rasaasa PKM sanduuqa tokko akkasumas rasaasa biroo hedduu fi hidhannoo fi akkasumas qophii waraanaa hedduu hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 18/2026 giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Funyaan Finfinnee jalatti injifannoo boonsaa galmeessuu isin hin geennee turre. Funyaan Finfinnee jalatti kan argamtu aanaa muloo guutumaan guututti to'atu har'ammoo odeeffannoon dabalataan nu gahee jira. Bulchiinsa magaalaa aanaa muloo qabatuu isaa yookaan to'atuu isaa viidiyoon gabaabduun nu geettee jirti. Isii tana waliin haalaallu. Kan viidiyoo irratti argitan kun magaalaa Mulooti. Magaalaa Muloo Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irraa yookaan fageenya gabaabaa irratti kan argamtudha. Funyaan Finfinnee jala jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa gurraandhala 18/2026 Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti tarkaanfii fudhateen haala viidiyoo irratti argitan kanaan guutumaan guututti to'atee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Mulootti fudhate kanaan muddamsuun hamaan keessoo PP'tti uumamuunis gabaafamee jira. Oduun itti aanu mootummaan PP jiraattota godina Baalee aanaa Goobbaa Gandariraa fi Ganda Saannatee keessa jiraatan paarkii keessaa guyyaa 10 keessatti akka gadi dhiisan nu dirqisiisaa jiran jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Dhimma misooma paarkii gaarreen Baalleetiin wal qabate uummata dirqamaan qe'ee isaanii irraa buqqisuun kun waggoota lamaaf wal falmisiisaa turee jira. Wal falmiin ture furmaata odoo hin argatee wiixata darbe gurraandhala 16/2026 irraa jalqabe mootummaan uummanni guyyaa 10 keessatti qe'ee isaanii gadi dhiisuun dalloomannaa bakka gongomaa jedhamutti akka qubatan itti himame jedhamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti bulchiinsi godinaatii fi aanaa Goobbaa uummanni guyyaa 10 keessatti akka lafa gadi dhiisee bahu dirqamsiisaa jiran jechuudhaan himanii jiru. Uummanni midhaan facaafate otoo hin haamatin akkasumas qabeenya isaa osoo hin fudhatin diigumsi dallaa dheengaddaa fi kaleessa jechuun gurraandhala 17 fi gurraandhala 18 humnoota mootummaatiin raawwatamaa jira jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo dhimma kanaan wal qabate guyyaa kaleessaa jechuun gurraandhala 18/2026 humnoonni mootummaatii fi akkasumas aangaa'onni mootummaa godinaatii fi aanaa walgahii uummata walitti qabanii ture. Walgahii kana irrattis dargaggootaa fi namoonni yaada qabanii fi yaada fi gaafii dhiyeessuu danda'an akka hin seenne taasifaman jedhamee jira. Haala kanaan yaada uummata irraa osoo hin fuudhin ajaja qofa uummata irratti gadi dabarsan jedhanii jiru. Hawaasni Gandariraa qofa keessa jiraatu 20 kan ta'u akka ta'e kan himan jiraattonni mootummaan uummata gara baay'atu kana maqaa misooma paarkii jedhuun beenyaa tokko malee uummata kana qe'ee isaa irraa buqqisan jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan Iraan irratti hanga sanbataatti haleellaa raawwachuu dandeetti jedhamee jira. Miidiyaaleen Ameerikaa waraanni Ameerikaa hanga sanbataatti Iraan irratti haleellaa raawwachuu maluuf qophii xumure jechuudhaan gabaasanii jiru. Waldura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan muddamsuu cimaa uumee ture mariidhaan rakkoon jiru ni furama jedhamee eeggamaa turus deebi'ee haala hin eeggamneen muddamsuu cimaa keessa galee jira. Haaluma kanaan qophiin Ameerikaan taasisaa jirtu haleellaan Iraan irratti waan raawwatamu kan hin oolle ta'uu kan agarsiisu jedhamee jira. White House Iraan Ameerikaa waliin daftee waliigaltee uumuun gamnummaa guddaadha jedhee jira. White House sochii pirezidaant Doonaald Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii bifa haaraan fudhachuuf taasisaa jiran irratti hundaa'uudhaan akeekkachiisa kana kan ibse jedhee jira. Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwatuuf qophiilee taasisaa jirtu keessaa tokko loltoota ishee 1000 ta'an Sooriyaa keessaa baaftee jirti. Inni biraa doonilee waraanaa dabalataa biraas garas ergitee jirti. Pirees sekireetariin White House Karooliin Liiviit akka jettetti pirezidaanti Doonaald Tiraamp ammallee sagantaa niikuleeraa Iraan irratti furmaata dippiloomaasii filatu jettee jirti. Haa ta'u malee yoo mariin hin milkoofne haleellaan waraanaa fudhatamuu akka danda'u agarsiiftuuwwan hedduun akka jiran ibsitee jirti. Iraan immoo gama ishiitti dhimmoota niikuleeraa ilaalchise wantoota ijoo ta'an irratti Ameerikaa waliin waliigalteerra gahuu ibsitee turte. Ameerikaanis marii kanarratti fooyya'insi mul'ateera jechuudhaan beeksiftee turte. Haa ta'u malee miidiyaaleen Ameerikaa guyyaa kaleessaa roobii jechuudha. Yookaan immoo gurraandhala 18/2026 akka gabaasanitti Tiraamp gorsitoota dhimma nageenyaa fi tasgabbii isaanii waliin filannoo haleellaa sanbataa fuuldura jiru irratti mari'achuu isaanii gabaasanii jiru.
haleellaa raawwatuu fi qophii Ameerikaan taasisaa jirtu kanaan wal qabatee akkasumas ibsa Ameerikaan kenniteen wal qabatee Iraanis deebii kennitee jirti. Hoogganaan ol'aanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin deebii kan kenne yoo ta'u, suuraa artificial intelligence hojjetame toora intarneetii irratti maxxansuun Iraan dooniiwwan waraana Ameerikaa balleessuuf humna akka qabdu ibsuun Ameerikaan bu'aa marii hanqisuun to'achuuf yaalaa jirti jechuudhaan himatee jira. Gama biraatiin immoo sochii waraana isii dabaltee jirti. Akkasumas Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa jedhaman duula galaanaa ijoo boba'aa addunyaa irra darbu Strait of Hormuz keessatti shaakala humna galaanaa raawwattee jirti. Akkasumas qophii barbaachisaa ta'e taasisaa jiraachuu fi taasisuu ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.